السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبتن أمني مقالة جمّا مقالة جالتمتو أمة جالتما جمّا بي بنا بي موتي أبا جفار بغا غمدن بغا غمني بغا قويا راكنان إسنغي نغي هنددورا غلني كالربي قداتي اتعان سودان ورسا غنتاتنا بفا ميداغا كنان أكا قبوفتو قده هدون غلطون فچون بربادا كبجمو شيخ محمد أمين تمام درتا آمن مريد إما إسلام ما مقالا جمّا في إمام مسجد فتحي كبجمو شيخ أمين إبرو دعوة مجلس فدرالا في والاتقابة شريعة بوردي بانكي رامس كبجمو دكتور محمد أبا هنگو والاتقابة بانكي بوردي رامس بكبوء كبجمو كنتيبة بلچينسا مقالا جمّا obbo Najib Abbaa Raayyaa kabajamtoota dura bu'oota waajjira mootummaa kabajamtoota ulamaa'ota keenya abbootii gadaa abbootii keenya hawwoottan keenya maamiloota keenya abbootii aksiyoona baankii Raammis jaalatamtoota ummata magaalaa jaalatamtuu Jimmaa guyyaa guddaa jaalatamaa kana ummata jaalatamaa kana jidduu dhaabbadhee Baankii Raammis bakka bu'ee yoo dubbadhu gammachuu guddaatu natti dhagayama. Isin dura dhaabbadhee dubbachuun anaaf kabajaadha. Baankiin Raammis baankii halaal tan taate tan hawwii guddoodhaan eegamaa turte guyyaa kana geessee arguu kennaaf irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Isinis baankii teessan baankii Raammis nu waliin eebbisuuf bifa miidhagaa kanaan nu waliin dhaabbachuu keessaniif galata guddaan isiniif galchuun barbaada. Baankiin Raammis ummataaf ummataan ijaaramte hawaasa sababa tajaajila baankii dhalarraa bilisa ta'e dhabuudhaan diinagdeen duubatti hafe tajaajiluuf dhaabbatte. Baankiin teenya hawaasa keenya hiyyummaa keessaa baasuudhaaf hundeeffamte. Baankiin Raammis hawaasaaf hojii uumuu irratti xiyyeeffattee daldala halaal keessatti hirmaachiste. Gama investimentiitiin qonna, industirii, barnoota, mana jireenyaa fi daldala, fayyaa fi kanneen biroo irratti dalagdi. Kana galmaan gahuudhaaf hooggantootaa fi hojjettoonni baankii Raammis kutannoodhaan akka hojjetan isiniif mirkaneessuun barbaada. Kanaafuu baankiin Raammis baankii teessan ta isin fakkaattu ta eenyummaa hawaasa isii beektuu fi haqa isaa eegdu waan taateef wajjiin dalagaa. Ilma abbaatu guddisa waan ta'eef baankiin Raammis ilma keessanii guddifadhaa jechuun barbaada. Baankiin Raammis akka baankiitti jabaattee hidda godhattee hidda fageeffattee akka deemtuuf immoo tumsi nama hundaa ni barbaachisa. Kanaaf namuu dirqama isaa beekee yoo waa gumaache hawaasa jijjiiranii biyya jijjiiruun laaftuudha. Kanaafuu inni dura akkaawuntii banatu waan ta'eef baankii keessanitti akkaawuntii banadhaatii mallaqa keessan keessa kaayadhaa. Akkaawuntii banatuun qofti waa gahaa hin taatu. Kanaafuu akkaawuntii keessan gabbifadhaa. Akkuma beekamu hawaasni keenya irra hedduun isaa qusannaa irratti muuxannoon inni qabu gabaabaadha. Baankiin Raammis kaayoo dhaabbatteef bakkaan gahuuf hubannoo waa'ee qusannaa fi kanneen biroollee jalqabdee leenjisaa jirti. Tajaajila baankii tanattis fayyadamuudhaan kan biraallee akka fayyadamu gochuun nurraa eegama.
ilma abbaatu guddifata waan ta'eef abbaan baankii tanaa isini hiree halaal tan argamte tanatti fayyadamuudhaan diinagdeen guddachuuf amma booda karaan banaadha. waan kana ta'eef bulchiinsi magaalaa Jimmaa fi naannoowwan ishee baankii tana waliin haa guddifnu isiniin jedha. hedduu galatoomaa ulfaadha. kanatti aansuudhaan Dr. Muhammad Abbaa Bulbul walitti qabaa baankii boordii bakka bu'uudhaan as dhufanii akka ergaa nu dabarsan kabajaadhaan afeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyi galatoonni musliimota mudaafi namni tokko quraana juuzii soddomman qara'ee baafadlii fi maal jedhama shujaa fi baafadlii qara'uun irra jiru yoo ashaadaa qabatee jedhe musliima tahee jedhama ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah jennaan. Kanaafuu dhaamsa gabaabaatu irra bareeda. Wanni biriik akkamitti addunyaa bulchanii akkamitti addunyaa bituu dandeenyu jennaan wanni beektotaa divide and rule dhaanii jedhu kitaaba guddaa ittiin katabe gabaabaalumatti himan. Biitti tokkollee akkamitti guddattee jedhanii oguu madaaluu barbaadan waa hedduu madaalamti tokko GDP dha kana sanatti dhufaa garuu kan biraa tokko Nobel Prize waan jedhamtu jira. Addunyaa kana keessatti nama qooda guddaa qabu addunyaadhaaf nageenyaan haa ta'uu fiiziksiin haa ta'uu keemistiriin haa ta'uu yoo kontribuushina guddaa godhe Nobel Prize fudhata. Akkuma amma Dr. Abiy fi bara sadii waa fuuldura akkasitti Nobel Prize kennaniif nageenyaan jechuudha. So biitti tokko kan isiin madaalamtu tokko Nobel Prize meeqaa argattee jedhameeti ilaalama addunyaa irratti. Amma Ameerikaan biyya guddoodha kan jedhamtu kanaaf tokko Nobel Prize kenname keessaa karaa 135 immoo akkas. Kanumaafuu dubbii gabaabsuun bareedaadha jechuun isin jedheeti. Isin dheeressillee osoo gabaabsuu fedhu osoo qissa adda addaa isinitti himu. Community keenya hawaasa keenyaa fi wanni gurguddaan barbaachisu keessaa wanni lama tokko barnoota. Yoo barnootaan jabaatanii barnoonni immoo barnoota gosa tokko qofaa miti. Ilmi ka musliimaa islaamummaa qofa osoo hin ta'in ka saayinsiitiin illee saayinsii bira darbanii ka sooshaal saayinsii illee barachuun baay'ee barbaachisaadha. Edukeeshina malee immoo tokko biizinasa barbaachisaan hawaasni tokko kan inni jabaachuu danda'u mootummaan poolitikaan qawweedhaan fudhatanu West Afrikaa qofa keessatti hafe. Addunyaa biraa irratti nama barnoota qabuu fi nama biizinasa keessa jiru nama maallaqa qabutu mootummaallee qabachuu danda'a. Namni illee hogguu wal ilaalu asitti rool moodel wanti jedhamu abalu kun maal beekaa irrayyuu maal qabaatu laalama. Kanaaf jennaan koominitiin keenya hawaasni keenya ekonomiidhaan guddachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko kalaalamee kan inni yeroo cufaa biyya kana keessatti wanta godhamu eenyutu addunyaa irratti illee Sheekh Alhamuudii maallaqa guddaa qabaa beekame malee ilmiidhaaf miti. Kanaafuu soosaayitiin inni keessaa dhufillee akkuma sana kabajama. Ekonomiin immoo kontirool gochuudhaa fi bu'aan baankiin qabu baay'ee guddaadha. Addunyaa kanarratti hogguu saankishina godhan hogguu qoqqobii Ameerikaan namarratti godhuu barbaaddu dura kan isiin cuftu baankii isaaniiti. Akka baankiin isaanii addunyaa wajjiniin hin nagadanne akka daldalan goone baankii irratti kan isaan ka duraa saankishina godhan. Maal beekan jechuudha yoo baankii qabaatte malee yoo baankiidhaan opereet gochuu dandeesse malee ekonomii kee sossoosuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf inni needs a bloodline of any economy any biyya kam keessattuu. Kanaaf nullee akka hawaasa tokkotti kanaan duratti uummanni keenya kan inni wanni kun waan halaalii miti jedhee irraa fagaate sana bira dabrineetu skill wise rakkoo guddaa qabna. Kun cufti maalirraa kan dhufe participation economy keessaa qabnu waan xiqqaa ta'eef. Amma immoo alhamdulillah we do have this bank baankii kana ni qabna. Baankiin kuni baankii nu fakkaatu baankii nu tajaajiluuf dhaabbate. I know at the end of the day yoo sarviisa kennuu hin dandeenye rakkoo akka inni ta'u nun beeka. Garuu immoo I can assure you kan isiniifan adii seenaa baankiin kun hanga danda'ametti baankii sarviisa baankii biraarraa akka ta'u cufa
kan isinii kennuu danda'u. It's a bonus jechuu barbaadeeti. Namni silaa hankuma qabu sanaan deemuu danda'a garuu immoo kabiraatti wajjin illee kompitiishina goonee bakka sana gahuudhaafi isinillee gammachiisuudhaafi wanna ni jabaannee wanna goona bareechine akka gaariitti akkasiin tajaajilu beekna. Baankiin kun immoo har'a magaalaa Jimmaatti haa dhaabbatu malee baankiin kun shanan gibee cufa akka inni wal gahus abdii guddaa qaba. Obbo Aliin akkasnaan jechuun jira. Aggaarootti ni bannaa, asandaabotti ni bannaa, salqatti ni dhaqnaa. Bakka shanan gibee cufayyuu bira dabarree beddelleedhaa fi bashaashaan ni badaqna. Kanaafuu jennaan baankiin kuni baankii bakka cufarratti argamee sarviisa isin barbaaduu dandeessan hunda isinii kennuu fi qophii tahee jiru. Kan biraa immoo dalagaa baankii kanaa qofa osoo hin tahin warra afeerraan guyyaa har'aa akka inni tolu ka godhanii telefoonaan illee osoo gara kana dhufine kan inni dubbisaa ture kan Finfinneerraa illee ka'ee dhufee Dr. Abdusamad Guutee Tamkiin Abdullatiif Abdulkarim Abbaa garullee ka har'aa isin jirree isin cuftinuu awwal achi dhaabachuu jira nama hedduu Faisal wanni akkasii kun yeroo tokko namni maqaan koo dhahamuu dhabee jedhee dandanuun isaanii malaa garuu isin cuftinuu akkuma nama jedhee irra deebi'uu nan barbaachisu warri maqaa keessan osoo hin dhahin hafellee dhiifama naa godhaati. Baay'ee isinirratti gammannee jirra. Warra takkaa baankiin fedheefillee dhaqnee dhufnu baankii Raammisiif dhufnee naan jedhee jira. Allahu Akbar. Thank you so much. Baay'ee galatooma.